Ashama kam jirtan fataati hojjettoota hordoftoota fataa tutorial nagaa jechaa yeroo darbe Geography of Ethiopia Northern Africa chapter darbe laallee turre. Chapter darbe keessa waa'ee topography laallee turre. Topography of Ethiopia sanirratti komii waa'ee sagalee wajjin wal qabatu kaastanii turtanii kan sirreeffannu ta'a dhiifame isin gaafadha sumaanu kan fuula dura sirreessinu ta'a arrammoo bifa sagalee qulqullina qabuun kan isin hojjennu ta'a. Waa'ee arraa kaniin qabadee dhufee chapterii itti aanu drainage system and water resources of Ethiopia kan jedhu qabadeen dhufee jira. Okay, chapterii kana keessa wanti nuti ilaallu tokkoffaa irratti about introduction akkaatuma waa'uma drainage fi qabeenya uumamaa Itoophiyaan qabduu fi gambee Afrikaa keessa jiru kan waliin laallu ta'a. Walumaa galatti akka introduction wanti nuti ilaallu about 71% of the earth's total surface kana jechuun harki 70 takka jechuun harki 70 takka lafti teenyituun covered by water bishaaniin uwwifamtee argamte jechuun body mainly occupied by seas and oceans galaanaa fi garbaan uwwifamtee argamte jechuun kana jechuun parsantaan 70 takka lafti teenyituun harki dhibba keessaa 70 takka galaanaa fi garbaan uwwifamtee argamte jechuun of the earth's total surface kana jechuun harki jechuun water total surface jechuun akkasumallee harka walumaa galatti jechuun uwwisa bishaanii kan argamu keessa kaniif lafarratti argamu keessa nearly 97.5% is alkaline or accumulated in seas and oceans. Kana jechuun bishaan dhugaatiif hin taane kan alkoolii yookaan bifa soogiddaa kan qabu alkaline jennuun kanaatu parsantaa 97.5 bishaanuma harki maal jenne qabarratti harka 70 takka harki 70 takka lafuma teenya tanarraa maal uwwisa lafuma rabbiin uume tanarraa harki 70 takka bishaantu uwwisee argaman galaanaa fi garba. Isaan kana keessaa galaanaa fi garba hamma uwwisee argamu kana keessaa parsantaa 97 bishaan ammoo dhugaatiif hin taane takka waachiin gochuun hin ta'a alkaalaayeen kan jennu kanaan uwwifamee argamaa jiru galaanaa fi garbi. The remaining warri hafee jechuun parsantaa 97.5 malee warri hafee jala is fresh water kana jechuun bishaan fresh bareede bishaan dhugaatiif mijatu fresh water kan jennu kana of which jechuun kana keessaa of which nearly jechuun kanneen keessaa parsantaan 68.7 deposited in what glaciers jechuun bishaan wanta jechuun bishaan cabbiite jechuun akkasumallee parsantaan 30 takkammoo grounded water ammallee bishaan lafa jalaate jechuun akkasumallee parsantaan 8 ammoo permafrost jechuun bishaan gubbaan isaa bishaan galmi jallisaa cabbii jechuun akkasumallee 4% ammoo surface water jechuun bishaan lafarra jiru jechuun kana keessaa bishaanuma jiru kana keessaa bishaanuma lafarratti argamu kana keessaa harka 70 keessaa harki 68 cabbiidha. Akkasumallee harki 2 ammoo 2.5 fresh wateridha. Akkasumallee harki 30 takkammoo ground wateridha. Akkasumallee 2.8 ammoo permafrostidha. Akkasumallee 2.4 ammoo garuu surface wateridha jechuudha. Surface and ground water ana jechuun bishaan lafa kanarratti argamuu fi akkasumallee lafa jalatti argamu by far jechuun salphumatti jechuun most abundant akkasumallee easily available for fresh water jechuun isaan maal surface and ground watering warra kaanirraa most abundant akkasumallee easily available fresh wateridha innan. Okay, eega waa'ee bishaanii akka introduction waliigala laallee waa'ee patternii laallee jechuun akkaataa sochii bishaan itti yaa'u takkammoo baqaana bishaan kallattii bishaan itti xururuu laallaa jechuun outcome isaa kanaaf sababa kan ta'e jechuun eega kana kan laallu ta'e area kanaaf jechuun outcome isaati sababa kan ta'e takkammoo akkaataa drainage patterniin amma jiru kanaaf sababa guddaa warri ta'e geological processidha nature of structural rock akkasumallee topography slope and amount and periodicity of the flow jechuun wantoonni kunneen akka drainage patterniin uumamuuf warroota outcome ta'anii jechuun consequence ta'anii jechuun. Okay. The major drainage system of Ethiopia akka drainage system Ethiopia qabdu gizee kan laallu yoo ta'e the following complex physiographic setup and geological makeup kana jechuun haalli walxaxaa teessuma lafa Itoophiyaatiif akkasumallee geologiin haalli uumama lafa Itoophiyaa irraa kan ka'e Itoophiyaan process kan gootu drainage systemii sadii jechuun western southeastern and rift valley drainage system jennee bakka sadiin kanatti adda qooduu dandeenya jechuun. Okay, the western and southeastern drainage system are separated from rift valley system
kana jechuun drainage system yommuu bakka lamatti baasni fakkeenyaaf jechuun iddoo kana yoo isin east jenneen iddoo kana isin west jenneen east fi west kana kan adda baasee argamu drainage Rift Valley jechuun bakka lamatti qoodee jechuun okay no iddoo kanatti adda baasnee mul'aluu dandeenya amma iddoo kana asirratti la iddoo kanaan akkanatti kan jiru Rift Valley ta'e iddoon kun akkanatti asiin ammoo east yoonne asiin ammoo west yoonne asiin east yoonne kana kanatti drainage system bakka lamatti adda baasee argamu kuni bakka lamatti akka drainage system Itoophiyaa bakka lamatti adda baatu sababa kan ta'e akkasuma yeroo darbee waa'ee topography keessatti Western Highland and Southeastern Highland bakka lamatti adda baasu sababa kan ta'e Rift Valley jennee akkasuma drainage system keessatti illee Rift Valley jechuudha. Okay, drainage system keessaa kan jalqabaa kan laallu Western drainage system ilaalla jechuudha. Okay, Western drainage system are the largest drainage systemoota sadiin keessaa inni kun baay'ee guddaadha jechuudha. Akkasumallee parsantaa 40 total area of the country and carry 60% of the annual water flow bishaan uwwisa bishaanii parsantaa 60 kan socho'u Western drainage system kana keessatti jechuudha. Akkasumallee harka 40 total area of country kan uwwisullee Western drainage system jechuudha. Drainage systemiin kun jechuudha four major river galaanota laggeen gurguddaa afur baasinoota of keessaa qaba jechuudha. Kana jechuun Tikkazee, Abay, Baro, Kobo and Gibee kan jennuun Western drainage system keessatti ramadamanii jechuudha. Unlike other river in systemoota kana keessa kan jiran kana kan ta'inje eenyu Gibee warrin ta'inje in southward Gibee warrin ta'in Abay, Tikkazee, Baro on southwest ultimately join Nile river finally in the Mediterranean. Kana jechuun afuroon drainage system keessa laggeewwan ni jiru Tikkazee, Abay, Baro, Kobo and Gibee yookaan immoo Oomoo kan jennuun kana jechuun isaan laggeen afuran kana keessa Gibee laga Gibee waan hin ta'in Gibeen je Western drainage system ta'ee garuu immoo southeast deema southeast drain ta'a south kallattii south garuu immoo Abay fi Tikkazee fi Baroon lagni kun galti eessa galanii Abay galanii dhumti isaanii eessa jechuun Mediterraneanidha jechuudha. Kanaafuu Gibeen immoo garuu saawuzii deema noorzii miti westiin deema jechuudha. Kanaafuu garuu immoo eessa keessa ramadamanis Western drainage system keessa garuu immoo garuu karaa saawuziitti dhume inni garuu Abay Tikkazee fi Baroon immoo west wardiidha garuu immoo ultimately eessatti finalize ta'an isaan yookaan indi Mediterraneanidha jechuudha. Okay, the largest river both in volume and coverage in Western drainage system is Abay. Kana jechuun Western drainage system laggeen afuran asin laalle kana keessaa guddinaanis akkasumallee karaa dhoomira bishaan qabachuun illee bishaanillee mallee eeriyaan gusuun illee guddaan eenyu Abay jechuudha. Abay riverin cover kan godhu naannoo kana jechuudha coverage isaa kiiloomeetira iskeerii 1,199,812 cover godhe jechuudha. Amaaraa, Oromiyaa, Benishaangul Gumuz naannolee kanneen jechuudha. Akkasumallee together with tributary jechuun laga isa galu faana jechuudha. It is carry kan laga isa galu faana parsantaa 65 bishaan naannoo kanaa bahu of keessa qabataa jechuudha. Abay is which race from Lake of Tana. Abay ka'umsi Abay bishaan Abay kan eessarraa ka Lake of Tana irraa ka'ee hamma follow about 1,450 kilometer. Kana jechuun achirraa kiiloomeetira 1,450 akkasumallee join kan akkas godhe jechuudha. Lake of Tana irraa jalqabee hamma Nile adii yookaan White Nile osoo kaartuumitti dhaqee laga Nile adii osoo seenne jechuun inni bilaa yookaan bishaan Nile gurraacha jechuu dandeenya. Nile adiitti osoo inni hin galle kiiloomeetira 1,450 socho'aa jechuudha. Kana jechuun White Nile kan ta'u immoo Suudaan keessatti jechuudha. Hanga achi dabalamutti kiiloomeetira 1,450 maal godha sochoo deemaa jechuudha. Okay. Western drainage system keessatti more than keessatti kan argamu keessa more than 60 stream drain in Abay. Kana jechuun Western drainage system keessatti maddee laggeen argamu jechuudha. Drainage system kana keessa kan argamu laggeen xixiqqaan argamu hundi jechuudha parsantaan 60 ol laggeen argamu parsantaa osoo hin ta'in laggeen 60 ol karaa Abay laga galtuu Abay galanii jechuudha. Akkasumallee the largest is Genagil Abay yookaan Gingil Abay yookaan Little Abay kan jennuun jechuudha. Isa kana jechuudha. Tikkazee and its tributary ammallee lagni Tikkazeetii fi akka lagni Tikkazee fi akkasumallee galtuun laga Tikkazee carry kana jechuun parsantaa 12 qofa annual water flow naannoo kanaa kanii fi fudhatan akkasumallee landii surface 82 cover godhan jechuudha.
kanarraa kan ka'e the basin has two main tributary lama qaba tekkazeen Angriib and Goang kan jedhamu jechuudha which rises in central highland Itoophiyaa irraa kan dhufu jechuudha tributary eenyuti isaan lamaan kun kaniif jechuudha tekkazee jechuudha tekkazee riiveriin ammallee tarmiidha kan jennuun atbaara maal jennaan ni jijjiirama jamaal atbaara jedhame Suudaanitti jechuudha which tributary of Nile kan jechuudha atbaaraan kun maanu tributary eenyuti laga galtuu eenyuti Abbaay jechuudha kanaafuu tekkazeen maal jedhamee waamamaa Suudaan gisee seenee atbaara jedhamee waamamaa jechuudha the total main annual flow of the basin estimated biliyoona meetir kuubii 8.2 biliyoona meetir kuubii bishaan kanallee maal godha annual flow godha yenneetiti tilmaamuu danda'amaa jechuudha tekkazeen jechuudha okay tekkazeen jechuudha okay Baro Kobo inda kan sadaffaadha Baro Kobo fi Gibee kan jennuun ammoo garuu isaan keessaa the wettest jennaan jechuudha laggeen kana sadeen keessaa the wettest highland in southern and south western Itoophiyaadha kaniif maddu eenyu jennaan Baro Kobo jechuudha kana jechuun parsantaa 17 ammallee Gibeen immoo parsantaa 6 maal fudhata jechuudha Baro Koboon parsantaa 17 Gibeen immoo parsantaa 6 annual flow bishaan tartiibaan naannoo kanarraa fudhatan jechuudha kana jechuun naannoo kana keessa kan argamu uwwisa bishaanii keessa parsantaa 17 qofa uwwisa kana jechuun Baaroon ammoo Gibeen immoo parsantaa 6 Baro river in flow across of extensive marshy land kana jechuun lafa cophaa yookaan lafa immoo wanta jechuudha dhooqee qabdu keessa across godhe jechuun Baro Kobo jechuudha Baro Kobo river has kana jechuun kiiloomeetira iskeerii 75,000 cover godha akkasumallee Benishangul Gumuz Gambella Oromiyaa fi Southern Nation nationality people and people kana maal ummata kibbaa kana kan jennu gabaabsine isaan kanallee of keessatti qabate jechuudha lagoonni bishaan kana keessa madu isa galan Gibee and Omo river ammoo garuu parsantaa wanta jechuudha kiiloomeetira iskeerii cover ni godha 79 yoo ta'e garuu ammoo waggaatti bishaan inni kan jedhamee tilmaamu keessaa meetir kuubii biliyoona 16 jechuudha Gibee and Omo river finalized kanto impiti was jechuudha Chaw Bahir at the mouth of the lake of Turkana tti dhaabbat kana jechuun laggeen Itoophiyaa keessaa drainage keessaa lake of Turkana tti kan galu kamii Gibee yookaan immoo Omo jechuudha akkasumallee Rift Valley kan keessa kan argamu inland drainage jennaan inni jechuun maali kana karaa biraatiin zero forming inland drainage uumaa jechuudha kam Chaw Bahiriin kun inland drainage tti argama jechuudha Gibeen jechuudha MPT into Chaw Bahiritti gala jechuudha inni eenyu Gibeen jechuudha ammoo garuu Chaw Bahiree yaa maal jechuudha lake of Turkana tti maalta tribute jechuudha okay inni lammaffaa drainage system lammaffaan isa kamii Southeastern drainage system jechuudha Southeastern drainage system nearly the entire of geographic region of southeastern part of Ethiopia drained by southeastern drainage system kanaafuu akkaataan teessuma lafa Itoophiyaa keessaa southeastern regioniitti warri argamu Itoophiyaa keessaa irra karaa bishaan kan itti xururu karamiin kallattii kam drainage system kan fayyadamani southeastern numaa jechuudha the mainly drainage zones keessa jiran keessaa bishaan drain kan itti ta'u Wabe Shebelle fi Genale jechuudha slope southeastern wardi jechuudha okay Wabe Shebelle and Genale cross kan godhan into Somalia akkasumallee annual flow Itoophiyaa bishaan Itoophiyaan qabdu keessaa parsantaa 25 kan fudhatu eenyu jechuudha Wabe Shebelle fi Genale kanaafuu bishaan kun jechuudha gaafa karamitti flow ta'a southeastern kallattumaan eessatti jechuudha Somaaliyaatti jechuudha Genale riverin kophaasatti kan cover godhu 170 takka ol akkasumallee Oromiyaa Southern nationality fi Somaalee regionillee bishaan as keessa jirullee wal qabataa jiru Genaaleen akkasumallee fewer tributary qaba jechuudha laga isa galu xixiqqaa waa xiqqoo qaba but carry more water than Wabe Shebelle garuu laga isa galu galtee laga Wabe Genale galu hedduu miti jechuudha madduma isaati isuma guddaa jechuudha garuu haa ta'u malee Wabe Shebelle caalaa bishaan qabaa jechuudha bishaan kamturra guddee inni qabeenya bishaaniitiin wanta Genale jechuudha rich garuu immoo akkasumallee Genaaleen dhumti isaa eessa gala galtee laga Indian Ocean gala jechuudha Abay akkasumallee Omo inni akkasumallee tikkazeen kanneen paartii tokkoffaa keessa ilaalle India Mediterranean galanii garuu immoo Genaaleen asitti Indian Ocean gala jechuudha okay the basin is mainly drained by Wabe Shebelle Genale slope southward across of large deficiency plains
This basin flow estimated 5.8 billion meter cube within elevation ranging between 171 up to 4,385 meters above sea level in the Somalia named Juba River. Kanaafuu maal Juba Riveritti galaa jechuun hammas akkatti deema meetira lafa gabbuutu meetira 170 kan hanga lafa ol kaatu 4,385 irraa jalqabee 4,385 irraa madduu jalqabee hamma lafa gabbuutu 1,170 takkaatti hanga Juba Riveritti Somaaliyaa keessatti bishaan kun karaa sanitti follow ta'a jechuudha. Wabe Shebelle jechuun Wabe Shebelleen ammallee bishaan Wabe Shebelleef Genale jechuun Wabe Shebelleen total catchment area isaa 2,200 the largest river in term of catchment area uwwisa lafaa tokko catchment area inni deemuun keessaa lagoota Itoophiyaa keessa jiru keessaa hunda caala the largest river jennaan jechuun catchment area dhaan maal jennaan Wabe Shebelleen laga baay'ee guddaa Itoophiyaa jechuun Direen partiin isaa immoo garuu Oromiyaa Hararii fi Soomaaliyaa kan hundarraa the longest river in Ethiopia akkasumallee it is the longest river in Ethiopia. Direen part of Ethiopia, Direen part of Oromia Hararii Somali region. It is the longest river in Ethiopia. Longest river in world idiyoon hojii Nile ta'uu danda'a. Garuu immoo Itoophiyaa keessatti laga baay'ee deemu kamiyyuu inni Wabe Shebelleedha jechuudha. Kanaafuu Wabe Shebellee maal jechuudha? Wabe Shebellee longest river in Ethiopia. Akkasumallee the largest in term of catchment area jechuun Wabe Shebellee jechuun Depside size Wabe Shebellee size isaatiin ala jechuun Wabe Shebellee fail to reach Indian Ocean. Garuu kallattiin inni itti xururuu bishaan kun itti socho'u karaa Indian Ocean haa socho'u malee garuu immoo Indian Ocean qaqqabuu hin danda'u barahaa Somaaliyaa keessatti osoo Indian Ocean itti hin galle hafaa jechuudha. Lafa Inlandii keessatti hafaa jechuun qaqqabu garuu Genale immoo inni qaqqabaa jechuudha. Achi sadaffaa keessa kan laallu drainage system keessaa Rift Valley jechuudha. Rift Valley drainage system area of small amount of rainfall and high evaporation small catchment area kan ta'e Rift Valley. The only major river basin kanaafuu Rift Valley keessatti lagni tokko qofa argama. Innis kam jennaan Awash qofaatu argama. Awash Rift Valley drainage system keessatti argama. Awash immoo catchment area isaa meeqenne 1,114 ol jechuudha. Akkasumallee annual discharge inni godhu immoo 4.9 billion meter cube jechuudha. Awash kan irraa ka'u Shawaan Plateau irraa ka'aa Central Highland irraa ka'ee amma jechuun kan inni follow to kan karaa dheeraa inni deemu kiiloomeetira 1,250 deemaa jechuun bakka Shawaan Plateau irraa jalqabee jechuun it is cover kaniif uwwisu jechuun Amaaraa, Oromiyaa, Affaar, Somaaliyaa, Dirreedawaa, Addis Ababa City. Awash is the most utilized river in country. Kanaafuu iddoo kan hunda uwwise jechuudha. Kanaafuu Awash, Oromiyaa, Affaar, Addis Ababa, Dirreedawaa kan hunda keessa bishaan jiru eessa gala Awash galaa jechuudha. Bishaan xururuundi karaa laga Awash gala. Akkasumallee bishaanowwan laggeen Itoophiyaa keessa jiru keessaa kaniif irra baay'ee itti fayyadamamee hojii sirriitti itti Itoophiyaa sirriitti itti fayyadamte Awash the most utilized river jechuu dandeenya jechuudha. Wabe Shebellee Genale jiretti akkasii jira Abay jira hundeen kanneen hunda keessaa the most utilized river in Awash jechuudha. Okay, the Rift Valley drainage system has no one general flow direction. Kanaafuu flow direction Rift Valley jechuun kallattii kana kan Indian Ocean deemu kan ammoo maal jennee kan Mediterranean kan Antarctic kan feene jechuun dandeenya. Kanaafuu karatti socho'uun qabu. Kanaafuu flow direction inni maan itti deemu kan general ta'e kan beekame hin jiru jechuudha. As stream flow in the all direction. Streaming maaliif sababa maal streaming kallattii hundaan Rift Valley irraa bu'u waan ta'eef. Following Rift Valley orientation. Awash follow Awash kan follow ta'u garuu ammoo akkaataa Rift Valley irraa orientation Rift Valley uumama Rift Valley uumama rabbiin Rift Valley uumerraa kan ka'e north east direction itti deeme jennee estimate godhuu dandeenya. Garuu finally in the lake of Abay in Djibouti border. Kanaafuu dhuma isaa galtee lake of Abay galee jechuudha. Eenyu Awash. Lagni Awash dhumti isaa Indian Ocean takkaama waan qabu. Kanaafuu galtee dhuma isaa eessa galan lake of Abay galee jechuudha. Haroo Abay jedhamtu kan Itoophiyaa fi Djibouti jidduutti argamtu jechuudha. Akkuma reefu Genale Chawbaayir galee Chawbaayir Turkaana galee inni jechuudha. Paartii darbe keessatti
paartii tokkoffaa keessatti jechuudha taayipoo dirreenii tokkoffaa keessatti it is area of the little rain kana jechuun ammallee Rift Valley paartii Rift Valley tun iddoo roobni baay'ee xiqqishoo jiru akkasumallee very high temperature guddaan jiru akkasumallee very high evaporation kun hurkaa takka ammoo ho'i guddaan yookaan ammoo evaporation guddaan bakkee argamu eessa Rift Valley jechuudha the lake of Afreera and Asle kan jennuun jechuudha kana jechuun lake of Afreera and Asle kanii fi central Rift Valley keessatti argaman jechuudha are mainly the only main source of water in the basin kanaafuu sourcing basin naannoo kana keessa jiru lagdi jiru Abayin ala lagoota streamoota xiqqishaa Aslee fi Afreera kana qofaa jechuudha. Okay, the southern part of Rift Valley, part of Rift Valley kana keessa southern isaa jechuun number of lake and small stream fi leekii kana jechuun maddoota xiqqishaa fi haroolee hedduutu argamaa jira. It is also described as what lake region jechuun kanaafuu Rift Valley type of drainage system keessa Rift Valley region lake region jechuu dandeenya jechuudha. Small stream that drain down from nearly mountain slope which supply water into the lake. Kana lagoonni xixiqqishaan lagoota xixiqqishoo lafuu ol ka'oo iddoo drain mountain slope irratti jiru jechuudha. Roobni kana immoo wantoota roobni iddoo kanatti roobu akkasumallee maddee xixiqqishaan naannoo kanarraa argamu karaa biraa karaatti deeman waan hin qabneef ofumaa gagdeemanii dhooqa jechuun laga lafa teessuu Rift Valley keessa ta'anii haroo uumuu jechuudha. Kanaaf for example lama fakkeenya maqii and qatar kan jennuun river flow into what lagni maqii and qatar jennuun zuwaay galan akkasumallee bilaatee kan jennuun abbaaya yookaan segan kan jennuun immoo chaw baahiritti kan galu jechuudha. Fakkeenya jechuun lagoonni kunneen xixiqqishaadha garuu asumatti haruma naannoo isaatti jiru keessatti. Similarly some of these lake ammallee interconnected naannoo haa wal fakkaatanii malee garuu immoo harooleen tun interconnected jechuudha. Lake of Zuwai and Langano drain lake of Abjata lake of Zuwai and the lake of Langano drain kan godhan drain kan to kara lake of Abjataatti drain godhu jechuun maaliif interconnected ta'anii jira waan ta'eef. Okay, qabeenya uumamaati akkas qabeenya water resource qabeenya bishaanii riverii leekii fi subsurface waterii kan laallu taate aansine. Okay, Itoophiyaan jechuun qabeenya bishaanii kamii qabduun unlike many African country biyyoota African country ala Itoophiyaan jechuun endowed with many rivers kana jechuun badhaafamtuudha jechuun maaliif jechuun biyyoota Afrikaa tiin alatti jechuudha kanneen birootiin alatti amma tokkoon alatti Itoophiyaan jechuun isaan hundi caala maal jechuun biyyoota bishaaniin baay'ee biyya bishaaniin badhaafamte jechuun majority of the rivers originated from highland area under the cross Ethiopian boundary kana jechuun harkirra caalaan jechuun bishaanoo lagni Itoophiyaa keessa lafa olkoo highland Itoophiyaa keessa maddu irra caalaan isaa daangaa Itoophiyaa qaxxaamuree biyyoota biraa dhaqaa jechuun injinera walumagala Itoophiyaan ammoo Itoophiyaan river from 12 major watershed separated Mediterranean Sea from Indian Ocean drainage system. Hamma walumaagalatti lagoota 12 kan ta'u major watershed separate kan godhu jechuun Mediterranean irraa jalqabee hamma Indian Ocean drainage systemitti qabdi jechuudha. Kanneen kun Abay, Wabe, Shebelle, Genale, Dawa, Awash, Takazee, Gibee, Baro kan jennuun neeniif kanneen biroollee akkasii jechuudha. Kanaafuu galtuu iddoo kanatti ilaaluu dandeessu jechuudha. Bishaan amma fakkeenya Awaash keessa galuun Illaandii jechuudha. Awaash bakka galtee garbatti galuun qabu jechuudha. Kanaafuu Lake of Abay galu. Kanaafuu Genale ammoo wanta galee jechuudha Indian Ocean. Takazee ammoo Mediterranean. Gibeen ammoo Lake of Turkana. Baro koboon Mediterranean akkasumallee Abay Mediterranean akkasumallee immoo Wabe Shebelle ammoo coast of Indian Ocean Illaandii osoo bakka saniin qaqqabne hafa karatte jechuudha. Kanaafuu lagni galtuu nama fakkeenya Abay lagoonni galan in jiru jechuun fakkeenya Dabuu Deddeesaa Fincaa Gudar Mugar Jimmaa Bishaloo kan jennuun warreen kun galtuu isaati jechuudha. Amma fakkeenya Genale yoo ilaalle immoo Waywal Meena Daawaa kan jennuun kana jechuudha. Kanneen as keessa ilaaluu dandeessu galtuu isaafaan. Okay, amma amaloota Itoophiyaa river amaloota bishaan Itoophiyaa keessa madduu kana mee ilaallu gala laggeen Itoophiyaa keessa madduu kana yoo kan ilaallu taate amaloota isaa almost all major river originate irra caalaa jechuudha. Warroonni riveroonni Itoophiyaa keessa jiran keessa highland elevation 1500 oliitirraa maddu jechuudha. Akkasumallee majority of Ethiopian rivers transboundary jechuudha. Kana jechuun lagoonni Itoophiyaa irra baay'een isaa warra daangaa qaxxaamuree deemu jechuudha. Due to the marked seasonality rainfall akkasumallee amalli laggeen Itoophiyaa maal qabu yeroo yerootti haalli qilleensa Itoophiyaa maammatti garagara waan ta'eef iddoo roobaa bonnaaf ganaa seasonalii waan qabuuf kanaafuu extreme seasonal fluctuation qaba yeroo gannaan guddate yeroo bonaan xiqqaate jechuudha. Due to surveys or regions
ruggedness, they have rapid and waterfall along the courses. Kanaafuu jechuun ruggedness jechuun bu'aa bahii qabaachuu jechuun lafti gatta'aa fi ol kaatu qabaachuu irraa kan ka'e kanaafuu lagoonni Itoophiyaa irra baay'ee fincaalee fi akkasumallee humna olirraa fi daagarraa karaa gadii yookaan olirraa karaa gadii waan gaddeemuuf saffisni isaa rapid jechuudha. Akkasumallee fincaalee qabaachuu qaba jechuudha. They have cut jechuudha ammallee ni mura steep side river valley akkasumallee dibi joorjii illee maal jechuudha hallayyaa gurguddootillee baay'ee gurguddootillee uumuu danda'a jechuudha deemuu jechuudha lafa muree jechuudha lafa. Some of these river kanneen keessaa serve as a boundary ammallee kanneen keessa amaleen laggeen Itoophiyaa qabu keessaa tokko tokko akka boundary takkamu daangaattillee itti fayyadamuu dandeenye naannoollee ta'uu danda'a garuu biyyattillee garaagarummaa uumuu danda'a jechuudha. Okay, fakkeenya akkatti aanee kan laallume haroo yoo laalle relatively Itoophiyaa is rich in lake. Yeroo laallu Itoophiyaan amma tokko baay'ee qabeenya harootiin baay'ee sooressuu dandeenya. Almost all Ethiopian lake are result of what tectonic process. Tectonic process irra kan ka'e they took place during what quaternary period of Cenozoic era keessa uumaman jechuudha baay'een isaanii except fi Ethiopian lake hamma tokko jechuun hamma tokkoon alatti jechuudha haroon Itoophiyaa majority of lake are located with what Rift Valley system keessatti argama harka irra caalaan jechuudha hamma tokkoon alatti jechuudha. Lake in the drainage lakein jechuudha in the drainage are mainly formed what faulty depression jechuudha kana jechuun drainage keessatti warri argaman leekiin jechuudha sirna sochii bishaanii kallattii drainage system keessa kan argaman sababa maaliitiin faulty depression irraa kan uumame akkasumallee cluster along system forming linear pattern kana jechuun walitti dhufeenyi isaanii takkamuu uumamni isaanii akka clusteraati jechuudha iddoo kan tokko jiraate bifa kanaan argamu jechuudha kan bifa kanaan argamu jechuudha. Kanaafuu amma tokko Lake of Tana yoo laalle Lake of Tana warra leekiilee Itoophiyaa keessa jirtu keessaa leekii isii guddoodha akkasumallee shallow depression in highland jechuudha akkasumallee highlandii keessaa shallow depression leekiin exist in highland yoo jedhan Lake of Tana. Taanaan ammallee believed to form following slower sinking akkasumallee reservoir by lava flow between Gojjam fi Gondar maasiif jidduutti uumameen maal jechuudha Lake of Taanaan uumamtee jechuudha akkasumallee Itoophiyaa also gifted with what crater lake. Ethiopian gifted kan crater lake in isa kame type of crater lake Ethiopia keessa jirtu keessa kame which one is the crater lake or Lake of Tana. This is include sababa kan at the round Bishoftu Wanchi akkasumallee hike near of the crater lake on ammallee type of crater lake ishin jechuudha. Also gifted with Ethiopian ammallee crater lake dhaan Taanaa osoo qofa osoo hin taane Ethiopian jechuun crater lake dhaan baay'ee biyya badhaafamtuudha jechuudha. Fakkeenyaaf lake of leekii amma fakkeenya haroolee akka Bishooftutti argamtu akkasumallee Wancitti argamtu kun haayiqa kan jennu kan dasatti argamtu crater lake on the top mountain of Ziqulaa irratti argamtu lake of Ashange kan jennu kan Tigraay keessatti argamtullee kan tectonic base dhaan uumamtullee Itoophiyaallee warroonni kan warra kanaanillee maal crater lake dhaan illee Itoophiyaan baay'ee biyya maal taate jechuudha biyya badhaafamtuudha jechuudha. Other type of lake in jirtu other type of lake leekilee kanneen biroo Itoophiyaa azan maammeed kan ta'aniif namni tolcha kan jechuun lafa gaafa bishaan water plant akkamuu giddibii tolchan leekii uumamte jechuudha. Lake of Qooqaa Fincaa Malkaa Waaqannaa kan jennuun kunneen illee leekii uumamaa osoo hin ta'e leekii nam tolcheete jechuudha. Kanaafuu leekiin Itoophiyaa keessaa leekiin guddoo taate akkasumallee shallow depression highland taate Lake of Tana akkasumallee ka Itoophiyaan crater lake kan jennu yookaan crater lake kan warra jedhamuun jira type of lake keessaa crater lake warra jedhamuun illee isaan keessaa fakkeenyaaf Zuqulaa fa'aa jira haayiq fa'aa jira warroota kanneen kunneen kanaafillee Ashangee fa'aa warroota kunneen type of crater lake jechuudha. Taanaan akkasii miti. Kanaafuu bifseen naa hubadhaa isaan kanaan illee Itoophiyaan jechuun maal biyya badhaafamtuudha jechuudha. Kunnoo kaartaa irra ilaallee bifa kilaasteraatiin drainage systemii Rift Valley keessatti kan argamtu leekileen jirtu bifa kilaasteraatiin ta'an jenneen kunnootiila iddoo kan laala kanalaa iddoo kanneen tartiibaan akkana jirti. Kanaaf bifa san maal jechuu dandeenye akkas jechuu dandeenye jechuudha. Okay. Cluster lake are lined up with what Ethiopia Rift Valley keessatti argaman. Abay Lake of Abay is the largest all lake in the system. Kanaafuu kana jechuun drainage systemii keessa kan argamu kan Rift Valley lake kan keessa warra argamu leekilee tanneen keessaa Lake of Abayaan leekii isee guddoodha jechuudha. Southern tip of Rift Valley
forms a marshy land called Chow Bahiri namallee drained by Segan in the White Odatu bishaan kara kanatti Chow Bahiri galaa jugal Segan in the White bishaan achiti lagasan rabaddu Rift Valley keessa karam deeba Chow Bahiri galaa ju Shalla in the Zuwai malee Shalla mal Shalla wastoo taate Zuwai immoo garuu deepest lake in Rift Valley ju kanaafuu largest in Abay yoo taate Shalla westiin Shallaadha jechuudha Zuwai immoo garuu deepest jechuudha largest in Abayin deepest in Zuwai Shalla westiin ammoo garuu maal Shallaadha jechuudha Rift Valley lake jirtu keessa hunnoo asitti teebilee kana keessa ilaaluu dandeessu jechuudha okay subsurface water resource of Ethiopia kan laalloo taate as compared to surface water resource kana jechuun bishaan lafarratti argamu keessa Ethiopia kanneen groundii bishaan lafa jalaa faana bishaan soogdaa kanneen bishaan galaana garbaa faana yoo kan Ethiopia qabdu faana yoo kan wal bira qabne taate Ethiopia as the lower ground water potential kanaafuu Ethiopia jechuun kan bishaan lafa jalaa waa xiqqoo qabdu jechuun kan bishaan gubbaarra jechuun haa ta'u malee there are exist higher total exploitable ground water potential kanaafuu ground water potential illee hamma tokko jechuudha wayyaa qabdi jechuudha climatic and geographic condition irraa kan kaala qilleensaatiif teessuma lafaa irraa kan kee determine availability of ground water resource kanaafuu bishaan lafa jalaa tokko kanii fi qabaachuu dhaba hamma tokko kanii fi nuti ittiin madaallu keessaa waa'ee haala teessuma lafaa taala qilleensaati jechuudha based on existing country knowledge waa'ee country knowledge irraa kan ka'e ground water potential Itoophiyaan qabdu 2.6 hamma 6.6 billion meter cubic ni qabdi jedhamee tilmaamamee jiru Itoophiyaan jechuudha haa ta'u malee this estimate is now yeroo ammaa kana jechuun consider underestimated kana jechuun yeroo ammaa kana hamma Itoophiyaan qabdurraa gadi xiqqeeffamee tilmaamame malee kanaa ol qabaachuu danda'a underestimate jechuudha xiqqeeffameeti tilmaamame malee qacollatti miti jechuudha kanaafuu yooma sirriitti haala amma jiru kanaan jechuudha teekinooloojii amma jirutti fayyadamanii yoo sirrii kan qoratan taate bishaan lafa jalaa kan Itoophiyaa hanganaa ol ta'uu danda'a jechuudha. Okay. Potential water resource and the potential development in Ethiopia. The enormous water resource potential of Ethiopia is underutilized due to so many factors. Kana jechuun Itoophiyaan humna dandeettii bishaanii akkanaa hedduu kana kan qabdu itti fayyadama irratti jechuun underutilized jechuudha. Haa ta'u malee there are platinums of what opportunities that can transform the resource into collective social and economic needs. Kana jechuun yoo itti fayyadamu taate carraa baay'ee gold taate carraa baay'ee hin argamne carraa baay'ee bareedaa ta'e yoo itti fayyadamnu yoo itti fayyadaman taate carraa baay'ee bareedaa Itoophiyaaf ta'uu danda'a guddina hawaasa diinagdeetii fi ikonoomii biyyaatiif jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf bu'aa akkamii buusuu danda'a fakkeenya hydroelectric potential nu fiduu danda'a yoo itti fayyadamnu akkasumallee irrigation and transportation nu gargaaruu danda'a akkasumallee fishing and recreation dhaaf illee nu fayyaduu danda'a jechuudha. Kanarraa kanumaan asirra raawwadhu ta'a yeroo itti aanu chaaptarii itti aanu qabadeen adda fataa tutorial subscribe gochuun dagatinaadha kuni fataa tutorialii maarratti akka isin hojjennullee maal gochuu qabdu nu comment jala nu kaa'uu qabdu yeroo itti aanu viidiyoo qulqullina bifa kana sagaleen isaa qulqullina qabdu chaaptaroota itti aanu keessatti kan qabadee dhiyaadhu yoo ta'a chaaptarii darbe kan waa'ee chaaptarii waa'ee topographic Itoophiyaa san kannii fi sagaleen sirratti baate amma tokko naa yaala yookaan irra deebi'ee hojjechuuf naa yaala fataa tutorial telegiraamaas join godha akkasumallee yuutuubii subscribe godha hiriyoota keessan biraan ga'an isin jedha nagaatti galatooma.